Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii Forex Inspire. Akkuma kanaan duratti qophii keenya Forex Inspire irraan tanaatiin qophii ilaalchaa fi jireenya ilma namaa jijjiiruu danda'u tokko qabadhee dhufeetiin jira. Hanga dhuma sagantaa tanatti qaamaa fi qalbiidhaan nafaana turaan afeerraa tiyyatan kabajaati an Birraa Jamaali. Yeroo hedduu wanni abdii nama kutachiisu yaaddoo keessa nama galchee jireenya namaa booressu waan hin qabne irraa jalqabuudha. Obboleessa kiyyaa obboleettii tiyya maaliif waan hin qabne irraa jalqabda? Waan hin argatin waan harka keetirra hin gahinii fi waan si jala dabre yaaduu dhiiftee maaliif waan qabduu fi waan argattee amma harkaa qabdu kana irratti hin xiyyeeffanne? Wantoota amma ati qabdu moo waan ati dhabdeetu irra guddaadha? Wannin ani qabu waan xiqqaadha. Kanin dhabe garuu addunyaa guutuudhaa akka ati jettu shakkii takka hin qabu. Dhugaan jiru garuu kanaan adda. Yeroo mara wanni siif kennamee ati harkaa qabdu waan dhabderra ni caala. Jalqaba irratti wanni harka keetirra jiru waan keeti. Wanni harka kee keessa hin jirre immoo ammallee keetii miti. Kanaafuu wanni kan kee ta'e tokko waan kan kee ta'in irraa ni caala jechuudha. Sababni isaa waan kan kee ta'e tokko itti fayyadamuudha dandeessa. Waan wilii kan kee ta'in ammoo inuu hin arganne akkamiin itti fayyadamtare? Waan kan kee ta'e ajajuudha dandeessa. Waan kee taane to'achuun ni ulfaata. Waan siif kenname irratti murteessuu fi dabarsitee abbaa feeteef laachuudha dandeessa. Isa kan kee ta'in ammoo ifiifuu hin arganne waan ta'eef dabarsitee kennuu hin dandeessu jechuudha. Yeruma hundaa'uu waan qabdurra dhaabbatteeti waan hin qabne arguu dandeessa. Yeroo lakkooynu hundaa waan nuuf kenname irraa jalqabnee lakkaa'uun hedduu barbaachisaadha. Waan hin qabne qofa yaadnee hiraarurraa waan qabnus yaadannee galatoonfachuudha qabna. Waan nuuf hin milkaa'in lakkooynee booyurraa wantoota nuuf milkaa'an yaadannee gammaduu wayya. Waan hin qabneef qalbii cabsinee gaddurraa jabaannee waan qabnu irratti hojjechuutu nu fayyada. Sababni isaa waan qabdu yoo hojjette malee waan hin qabne argachuun hin danda'amu. Garamitti akka deemtu osoo hin beekne hin deemin. Eessatti akka deemtu beekuudhaaf ammoo eessarraa akka kaate beekuun dirqama. Yoo bakka irraa deemtu fi gara itti deemtu hin beekne tarii deemsa dhiiftee taa'uutu irra jira ta'a. Namni gara deemu hin beekne hallayyaa bu'uudhas danda'a waan ta'eef. Gara itti deeman yoo hin beekne deemuun qoftiin kaayyoo ta'uu hin danda'u. Namoota hedduu kaayyoon isaanii barachuu qofa. Gariin ammoo kaayyoon isaa daldala qofa. Akkasuma tokko tokkoof ammoo kaayyoon isaa fuudhanii yookaan heerumanii gaa'ela dhaabbachuudha. Akkasuma namoonni hedduun kaayyoo isaanii biyya alaa deemuudha. Gaariidha barachuu, daldaluu, gaa'ela dhaabbachuu fi waanuma hundarrattuu cimanii hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Garuu wanni sirriitti hubachuu qabnu kunneen daandiidha malee galmaa miti. Adeemsa ta'uu qaba malee akka kaayyootti hubatamuu hin qabu. Dhugaadha barachuun gaariidha. Garuu namni tokko barachuun isaa qoftiin kaayyoo ta'uu hin danda'u. Maaliif baratta? Gaafa barattee digirii fudhattee maal hojjettee milkeessuu barbaadda? Digirii lammaffaa hoo maal godhuuf barachuuf hawwita? Sababni doktora ta'uu barbaadduuf maali? Gaafa injiinara taate waajjira tokkotti ramadamtee mindaa argachuu qofaaf baratta? Moo kaayyoon kee biyya ijaaruudha? Barataan tokko yoo kaayyoon isaa baratee gaafa xumure mindaa nyaachuu qofa tahe osoo barnoota isaa dhaabee irra wayyaadhaaf. Sababni isaa jalqaba irratti inni kan baratuuf qarshii gaafa eebbifamee hojii qabatu argatu san qofa irratti xiyyeeffata waan ta'eef arraaf qormaata dabree eebbifamuu qofa kaayyoon isaa. Barumsa fudhaturraa fayyadamaa miti. Inni lammaffaa ammoo xiyyeeffannaa fi kaayyoon barataa kanaa mindaa waan tureef gaafa eebbifamee hojii qabates ogummaa isaatiin hawaasa tajaajiluu caalaa gara ittiin qarshii hawwaa ture san argatuun barbaada. Sababa kanaatiin malaammaltummaa fi saaminsa hamaa keessa gala. Kanaafuu barataan kaayyoo isaa baratee mindaa nyaachuu qofa godhatee baratu
biyyaa fi hawaasa isaatiif illee ba'aa fi khasaaraa guddaadha. Namni kaayyoon isaa biyyarraa bahee biyya biraa jiraachuu barbaadus waan gaafa biyyarraa bahee hojjetuu barbaaduu fi erga achi dhaqee hojjetee hoo maal milkeessuu akka barbaadu irratti xiyyeeffachuudha qaba. Gara qabxii teenya jalqaba kaafnetti yeroo deebinu karaa fi galmi adda addaa adeemsaa fi kaayyoonis garagara ta'uu hubachuun dirqama. Gurbaan tokko osoo karaa deemaa jiru nama guddaa tokkotti dhufe. Adeeroo karaan kun eessa na geessa jee gaafate. Yaa ilma kiyyaa ati eessatti deemta silaa jaanii gaafannaan eessatti akkan deemuun beekuu jee deebiseef gurbaan. Yeroo kana abbaa guddaan kun yaa ilma kiyyaa yoo gara deemtuun beeyne karaan hundi si geessaa usii deemii jaaniin. Namni gara deemuun beeyne bakka irraa ka'e qofa osoo hin taane bakka amma jirullee hin beeku jechuudha. Deemuun qoftiin kaayyoo ta'uu gonkumaa hin danda'u. Akkuma nama kaayyoon isaa barachuu qofa ta'ee sanitti maal baratta? Maaliif baratta? Hanga eessaaf baratta? Erga barattee hoo maaliin hojjetta? Gaafiilee jettuuf deebisaan jiraachuudha qaba. Namni bakka irraa ka'ee fi gara itti deemu hin murteessine yeroo mara waan harkaa qabu osoo hin taane waan inni hin qabneetu itti mul'ata. Akka tasaa kan inni itti deemaa jiru bakkuma duraan irraa ka'e sanitti deebi'aa jira ta'a. Namni waan qabu hin beekne fi kan umrii isaa waan hin qabne qofaaf hawwaa jiraatu booddeen isaa kanuma. Namichi tokko gaangee hoqqattuu takka qaba ture. Gaangee isaa tana magaalaa geesseeti gurgure. Waggoota muraasa booda akkuma magaalaa dhaqeen namicha gaangee bareedduu takkaan deemu arge. Gaangeen hedduu itti bareennaan gara namicha abbaa gaangeetti achi siqee obboleessoo gaangee akkanatti bareeddu tana eessaa fidde? Anis bituun barbaadaati bakka itti gurguramtu natti himii jee gaafate. Anis akkuma tasaatiin argee namarraa bite gaafaan bitu gaangeen tun qallattee du'a bira geessee turte. Namichi irraa bite akka naaf himetti abbaan gaangee tanaa nama gaangeedhaaf dantaa hin qabne ture. Haala gaariidhaan tajaajilaan waggaa tokko keessatti deebitee gaangee bareedduu taatee jeen. Yoo misilaa kan bitte jee ajaa'ibee gaafate. Waggaa afran irraatiin namicha magaalaa tanaa bitee deemuun tokko argee gaangeen tun ni qallatte malee shanyii bareedduudha jee kadhadhee irraa bitee jeen. Namichi mataa isaa sosoosaa gara irraa dhufetti qajeele. Gaangeen bareedduun tun gaangee huqqattuu inni jibbee waggaa afur dura gurgure san ta'uun isaa galteef. Gaafa gaangeen harka isaa jirtu san gatii ishii wallaale tajaajila dhoowwatee ishii du'uuf deemtu gurgure. Namni gatii gaangee beeku gaafa argatu ammoo tajaajileetii gatii itti godhe. Namichi duraa sun gaangee filatamtuu gurgureetii gaangee filatamtuu biraa barbaada. Nutullee waan gaarii harkaa qabnu sababa wallaaluutiin dhiifnee waan gaarii hin qabne barbaadaa jirra ta'a. Yeroo tokko tokko hallafumaa kaanee hiraarruuf rakkoon waan nurra geesse qofaaf osoo hin taane waan qabnu waan hin beeyneefi. Yeroo mara rakkoon kophaa ishitti rakkoo hin taatu. Rakkoon kan rakkoo taatu nama rakkoo isa mudatteef furmaata kennuu hin dandeenye qofaafi. Nama rakkoo mudatteef furmaata barbaaduuf immoo rakkinni mana barumsaati. Yeroo mara waan dhabde qofa yoo teessee yaadde waan qabdu hedduudha dhabda. Waan qabdu yoo yaadde garuu waan dhabde hedduudha argatta. Mee seenaa tokko haasiif himu. Namichi tokko ogummaa jaartiin isaa nyaata godhuudhaaf qabdurraa hedduudha rakkate. Guyyarraa nyaata wal fakkaataadha nyaata. Jalqaba yeroo hojiirraa bahe nyaata ishii san yaadatee hiraaruu jalqaba. Guyyarraa nyaata kee bu'oo kana dadhabee jee jaartii isaa hiire. Galgala tokko gara mana hiriyaa isaa dhaqee hiriyaan isaa waan hunda qopheessee simate. Galgalli gahee irbaanni dhiyaate gosoonni nyaataa babbareedaan tokko osoo nafin xarabeessaa irra tarraa'e. Namichi ajaa'ibee abbaa manaa gaafiidhaan jalqabe. Arruma moo yeroo mara akkanumatti nyaattan silaa jee suutatti achi siqee gaafate. Galgaluu keessummaan jiraattee jiraachuu baattee nuti irbaata keenya akkanumatti nyaanna jeen. Akkanatti ani waa jiraachaan jiru edaan jee hiraaruu jalqabe. Juusaa fi dhugaatiin garagaraa dhiyaatee yoo dhuganis akkanuma boojaa keessummichi kun haadha manaa isaa hiikuun sun murtee sirrii akka taate yaada. Haadha manaa hiriyaa isaatis ogummaa ishiitiif faaruudhaan qarxam godhuu itti fufe. Akkuma nyaatanii geessisaniin
abbaan manaa juusa dhuguuf burcuqqoo ol fuudhee jennaan harkaa lootee cabxe. Haati manaa alawaatarraa fiigaa dhuftee maaltu cabe jetteen. Bar burcuqqoo ati jaalattu santu cabe dhiifama jee mataa lafa kaa'ee. Achi as utaalteetuma abbaa manaa ishii kana kabalaan fuula diimessite. Hiriyaan isaanii rifate. Kennaa haadhaa fi abbaan kiyya kennaa haadhaa fi abbaa kiyyaa caccabsitee fixxee teessee hiriyaa keetii wajjin humna tiyya nyaata biyyee nyaadhutii jettee ibidda itti roobsuu jalqabde. Abbaan manaa amala ishii waan beekuuf caluma jeeti ta'a. Keessummichi maali kana hunda burcuqqumaaf jecha moo fayyaan jiraannaan boru bitamaa jee waan dubbii qabbaneessaa jirutti fakkaate. Ati ammoo usii taa'e maaltu si galche jettee waan harkaa qabdu itti gallakkifte. Miirri aarii itti dhagahame. Garuu keessummummaa fi hiriyaan isaa itti ulfaannaan caluma jee taa'e. Inni dubbii deddeebifnaan haati manaa achi kuttee muka mulawwaa fidattee dhufte. Abbaan manaa suutumatti hiriyaa isaatiin ka'ii baafadhu obboleessoo jeen. Halkan dukkana saniin fiigaa gara mana isaa osoo hin taane haadha jaartii isaa bira dhaqe. Harmeen turrifatanii maali ilma kiyya sa'aa tanaan eessaa baate jennaan yaa harmee tiyya bashaq ta'urraa bishaan nyaatuu wayya jeetiin dhufee jeen. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya waan qabdu yoo hin agarree fi waan dhabde qofaaf yoo bololte hallayyaa hamtuu buutaa kan hin siin ja'uuf kanaafi waan qabdu beeki kabaji bakka guddaa laadhoof qixa sirriitiin itti fayyadami. Gaafa kana goote wanni ati hin qabne hundi osoo ati hin barbaadin barbaadaniiti sitti dhufan. Waan biraa barbaaduu fi waan caalu barbaaduun garagara. Waan qabdutti yoo hin quufnee fi itti hin fayyadamne fiiginsi kee waan caalu barbaaduu osoo hin taane waan biraa barbaaduudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Inspire qophiin keenya irraan tanaa kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa waan hedduu akka barattan abdii guddaadhaan qaba. Qophii Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan tura.